بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفونا كم جرتن المان ورمو بقى جراتني وندمت كيسان هاجرات دو بلينتيك أقاليوان هردفتوني توبي فوزي انت خالد إيسا يرمت يلا أرقمتن وندي كيسان بقى جراتني وبلينكيا أرأليمو وان بريدا وان غاري waani rifeensa keessaniif isinii fayyadaa jedhee yaaduu qabadha. Isinii dhufe itti dhiyaadhaa hordofaa sheer saabskiraayib godhuun wal bira haa dhaabannu isiniin jedha. Maashaallah obboleeyyan tiyya akkuma argaa jirtanii obboleeyyan kiyya rifeensi keenyaa ciccituun wal qabatuun akkasuma bishaan biyya ambaa waliini baay'ee nama rakkisa jechuudha. Dibanni biyya ambaallee akkuma jirutti ho'i akkasanii obboleeyyan tiyyaa hundumti keessanuu kabajaaf jaalalaan akkana hordoftan isin gaafadha. Killee habbaa takkaati zibaadii jechuudha. Itittuu bilaagaa lama akkuma waliin argaa jirru harcee boqqoolloo dooraa jechuudha. Harcee boqqoolloo milaagaa lama harcee boqqoolloo milaagaa lama akka guddina rifeensa keessaniitiin itti godhatan jechuudha. Obboleeyyan kiyya akka guddina rifeensa keessaniitiin wasaanyi rifeensa keessanaa amma haganuma godhachuu barbaada. Akkuma argitan walitti godhe kunoo zayitiin kuni zayitii vaatikaa lawzii zayitii lawzii kana haga rifeensi kiyya naagaa jedhee yaade tokko jechuudha. Isa mulaazim isa waanuma qabdan jechuudha. Waanuma isin bira jiru waanuma kaloo jiru isatti fayyadama. Innis immoo baay'ee bareedaadha. Yeroo rifeensa keessan filattanillee geeffattanii xiqqaatattanii yoo dibattanis baay'ee bareeda. Amma immoo kalxaa kanaa walitti kunoo akkuma argaa jirtan ani milaagaa lama qofa nagaa jechuudha. Rifeensi kiyya nagaa jechuudha. Haga isaa rifeensa keessaniitiin godhattanii kanaafuu ani milaagaa lama itti godhadhe jechuudha. Fal'aana lama itti godhadhe jechuudha. Akkuma argaa jirtanii itti godhadhee kalaqadhee walitti naqadhee deebee jechuudha. Kun akka argaa jirtan akkana bareeda. Akkumaan jiru akka bareedaa kana maashaallah rabbiin inshaallah isiniif haa laaffisuu obboleeyyan tiyya. Maatii nooftaa walaa guddifnu obboleeyyan Oromoo waan beenuun immoo tuyyuu wal haa gargaaru isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkuma argitanii rifeensi manfuushaa maal jedhaniini akkasitti rifeensa goggogaa ciccitaa waliin qixxoofne kana caccabaa kanata maashaallah. Harceen boqqoolloo kuni rifeensa akka walitti qaqqabatee filamuun dhoorgine akka fakkeenya fi rifeensi illee immoo tuyyuu hundeen isaa kun jabaa tokkodha. Maashaallah akka hinnaatti jechuudha. Baay'ee faayidaa baay'ee qaba. Waan baay'ee faayidaa qaba harceen boqqoolloo kuni. Akkuma beektan killeellee jechuudha. Buuphan jechuudha. Killeen lukkuu baay'ee viitaaminii baay'ee gahaa qabdi jechuudha. Bareedduudha. Rifeensa keessanii akka hin dadhabannee hundeen isaa akka laaffannee hin jabeessiti. Deebitee immoo tuyyuu akka hin ciccinne hin laaffisa jechuudha. Yeroo dhiqattanii geeffattaniifi akkasuma immoo tuyyuu zibaadilleen itittuudha jechuudha. Ganaa dhadhaan irraa baafama maashaallah. Dhadhallee akkasuma waliin itti fayyadamne jechuudha. Maashaallah viitaaminii baay'ee gahaa ta'e qaba jechuudha. Obboleeyyan tiyya waan ofii itti fayyadamee kanaafuu akka itti fayyadamtanii irrallee fayyadamtanii ittiin bareechifattanii rifeensa keessan adagaa adda addaatirraa ittiin eeggattanii abdii qabaa obboleeyyan kiyyaa. Itti fayyadamaa waliifillee dabarsaa sheer saabskiraayib godhuudhaan wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Akkuma argitanii walitti naqadhe jechuudha. Nama dibachuuf qophiirra jira jechuudha. Obboleeyyan tiyya logaa isiniin jedha baay'ee bareedaadha. Yeroo isa dibattanii jettanii yoo guddate isinitti tolee hafuurta kan qabu jechuudha. Maaliif zayitiin kuni zayitiin lawzii kuni zayitiin kuni urgaa bareedaadha. Hafuurri isaa baay'ee bareedaadha. Kanaafuu sa'a afur
isinitti toluu baatee yeroo isin ulfaate sa'a lamatti dhiqattanii yoo sanirra tare dhiqattanii dibattanii illee bullaan innillee homa takka maaliif zibaadillee waan miidhu tokko hin qabu killilleen akkasuma waan miidhu tokko hin qabdu zayitiin zayituma zibaadii killee arjeen boqqoollee waan tokkollee jechuudha yeroo dibattanii akka ajaa'ibaa kanatti mataan rifeen buqqeen keessan isin qabbanaa balayaan kiyya baay'ee tokko namatti tolaa dhugaa isiniin jedha buqqeen keessan baay'ee tokko isin qabbanaa akka nama dhadhaa dibatee kana jechuudha kun akkuma agartan furdaa bareedaa kana surumaattuyyuu kanaafuyyuu wanti isa keessa jirullee waan viitaaminii gayaa qabu jechuudha hundi isaatuyyuu akkuma beekamu lawziin zayitiin lawzii filatamtuudha jechuudha haxochi taatu malee zayitiin tun xiqqoo xochiin ni qabdi zayitiin lawzii saadallee isii lawzii bicha taatellee hin jirti tun immoo baay'ee waan birallee makaa qabaachuun isin mala kan akka ta'e mootuyyuu bareedduudha jechuudha obboleeyyan tiyya itti fayyadamaa irraa fayyadamaa waliifillee dabarsaa obboleeyyan tiyya wallaahi irraa fayyadamaa itti fayyadamaa hin agartan jijjiirama jechuudha hin hifatina waan mana keessatti argamu jechuu waan bitu zayitiin immoo laazim tana ta'uu hin qabdu waan jiru zayituun yoo jiraatu zayituun bakka jirtanitti ijoolleen mana madaamii keessa jirtulleeni zayituun illee jiraatu zayituun zayitiin nyaata illee jiraatu zayitii nyaata zayitii kokoneet joozal hindi yoo jiraate keessattuu maashaallah filatamtu hafuura waan qabdu malee baay'ee filatamtu baay'ee gaarii baay'ee bareeda kanaafuyyuu itti fayyadamaa obboleeyyan tiyya akka itti fayyadamtanii irraa fayyadamtanii rifeensa keessanis tolfattanii ittiin gammaddan abdii qabaa kanaafuu waan baay'ee waan beenu waan ofii kiyyaa itti fayyadamee arge malee waan tokko lafaa ka'ee isinitti hin fidu kanaafuyyuu itti fayyadamaa walii daddabarsaa yoo ol guddate yoo isinit tolee yoo isinii danda'ame yeroo gabrummaa biyyaan baa waliin torbaanitti yeroo lama dibadhaa jechuudha hin agartu jechuudha ji'a tokko addaan hin kutinaa dibadhaa balayaan tiyya torbaanitti yeroo lama maashaallah dha wallaahi baay'ee